Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marapi. Bakkuma jirtanitti nageenya kan koo isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo ajaa'ibaati qabadhee kan isin dhufe har'a odeeffannoodha. Dhaggeeffattoota kan koo odeeffannoo kanatti fayyadamaati wanta isinitti agarsiisu kanatti fayyadamtanii wanta bal'aa argachuu ni dandeessanii. Kanarraa isiniif qabadhee dhufe warroonni biyya Dubaay keessatti hojii barbaadan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessanitti fayyadamtanii hojii akkamitti Dubaay irratti appilaayi gochuudhaan hojii barbaadachuu akkaataa ittiin dandeessan damee barbaadan irraa jechuudha. Akkamitti hojii barbaadachuu akka dandeessan odeeffannoo guutuu isin dhaqaba. Egaa dhaggeeffattoota kan kuni kan hojjetuuf anarra isinitti agarsiisu kana namoota biyya Dubaay deemtanii hojii hojjechuu barbaadanii fi achi keessatti argamtan yookaan Dubaay keessatti hojii barbaadataa jirtan dhiiras ta'ee dhalaa jechuudha. Egaa isteeppiyaan amma isinitti agarsiisu kanaan jechuudha. Aappii kanatti fayyadamtanii hojii barbaadachuu ni dandeessanii mana keessan teessanii baasii tokko osoo hin baasiin bilbiluma keessan qofatti fayyadamuudhaan akka ajaa'ibaatti jechuudha hojii barbaadachuu ni dandeessanii. Kun kan ilaalatu akkuma isiniif ibsuudhaaf yaaletti warroota Dubaay deemtanii hojii damee kamiinuu haa ta'u hojii mana keessaa ta'u nyaata qopheessuu haa ta'u ijoollee taphsiisuu akkanumallee ijoollee guddisuu wanta fakkaatu dhaggeeffattoota baay'ee keessanii beektanii hojii mana keessaa dubartoonni nyaata dhiyeessuu maal qulqullina maal kanaan qabatee dhiirri immoo diraayivariidhaan karaa adda addaatiin akkaawuntaantii adda addaatiin akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo dhaabbattoota bittaa fi gurguddaa keessa hojjetan hoteela keessa akkanumallee wanta bal'aatu jira isinitti agarsiisuu nan barbaada. Aappii kanatti fayyadamtanii hojii mataa keessanii barbaadachuu ni dandeessanii. Wanti guddaan garuu dhaggeeffattoota kan koo damee filattan irratti wanta isin barbaachisoo fi wanta isin ajaju san qofa guutuudhaan appilaayi gootanii egaa kontaaktii gootanii dhaggeeffattoota kan koo namoota wantoota kana qacarrii kana raawwataniin waliin kontaaktii gochuudhaan hojii salphaatti argachuu ni dandeessanii. Aappii kana eessa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti buufachuu akka dandeessan akkamitti immoo hojii mataa keessanii barbaadachuu akka dandeessan biyya Dubaay keessatti jechuudha isinitti agarsiisa. Ani mo'eedha chaanala kan koo Sof Marapi irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalaadha. Akkanumallee mallattoo notification oolata gochuu hin irraanfatinaadha. Kana gochuudhaan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkeessu nama hunda dura akka isin dhaqqabu gochuu ni dandeessu. Viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Keessattuu carraa biyya alaa deemuu biyya Dubaay keessatti hojii adda addaa barbaadachuu namoonni barbaadan waan jiraniif viidiyoo kana namoota baay'eedhaaf share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo odeeffannoon har'a isinitti agarsiisu kun dhaggeeffattoota kan koo aappii ajaa'ibaati. Aappii kana qofatti fayyadamtanii hojii akkaataa ittiin Dubaay keessatti barbaadachuu ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. Dameedhaan argama dandeettii keessan ilaalata. Sadarkaa mana qulqulleessuu nyaata qopheessuu irraa kaasee hanga sadarkaa guddaatti qaba jechuudha. Hojii mootummaa sadarkaa gurguddaa irratti argamanitti illee aappiin kun of keessaa qaba. Aappii kana irratti appilaayi gootanii hojii barbaadachuu ni dandeessanii. Kanaafiyyuu aappii kana eessa argachuu akka dandeessan duraan dursee isinitti agarsiisu bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan jechuudha. Mata duree irratti yookaan immoo mallattoo V kanarratti kilik gochuudhaan description jala seentanii argachuu ni dandeessanii. Akkanumallee comment irratti bakka jalqabaa irratti pin isiniif godha bakka lamaan irraayyuu argachuu ni dandeessanii. Mata duree irratti yookaan mallattoo V kanarratti kilik gootanii ergasii immoo gara descriptionitti isin seensaa ergasii barreeffama mood jettu kana kilik gootanii ergasii aappicha tuquun buufadhaa kan jedhu jalatti liinkiitu argama. Liinkii kanarratti kilik gootan. Egaa gara fuula kanaatti isin geessa kana keessa gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo aappii kana buufachuudhaaf salphamatti asirra isiniif kaa'ee jira waan ta'eef aappii kana gara dhumaarra nu dhuftanii ergasii immoo asirratti dhaggeeffattoota kan koo barreeffama install jedhutti argama ishee kanarratti kilik gootanii ergasii ammas gara fuula kanaatti isin geessa kana keessa gad dhuftan jechuudha. Aappii kana salphamatti argachuudhaaf ergasii immoo install kan jettu kana kilik gootanii install gootan jechuudha aappii kana gara bilbila keessanitti. Ergasii immoo install gootanii gara bilbila keessanitti buufattanii aappii kanaan gammaa nama 100 oltu buusuu itti fayyadamaa jira. Isa kana install gootan gara bilbila keessanitti. Aappicha gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda all Dubai jobs inda here isin jedha aappichi. Aappii kana gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda open gochuudhaan keessa seentanii egaa hojii bakka itti barbaadattanidha jechuudha. Aappii kana irratti appilaayi gochuudhaan hojii barbaadachuu ni dandeessanii. Aappii ajaa'ibaati. Ergasii immoo alloo kayyattu kana kilik gootanii waliigaltee uumtan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo kaataagoriidhaan jira. Asirra kaataagorii kan jedhu kana filattanii illee kaataagorii hundaan itti fayyadamuu ni dandeessanii walqunnamuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf security irratti, helperii irratti, sales irratti akkuma barbaadan jechuudha. Driverii irratti, hoteela keessatti barsiisummaadhaan teaching kan jedhu jira, clean kan jedhu jira, security guard kan jedhu guardii ta'uu warroonni barbaadan baay'eetu jira jechuudha. Damee illee asirratti kaataagorii kan jedhu kana filattanii yookaan immoo listis kan jedhu kana irratti illee kilik gootanii hunda argachuu ni dandeessan jechuudha. Dameedhaan fakkeenyaaf asirratti akkuma asirratti argattan driver kan jedhu jira. Driver gosa lamaan jira. Tokkoffaa kan dubartootaa jira, female driver kan jedhu jira. Konkolaachisummaadhaan jechuudha. Akkanumallee kan dubartoota kan dhiiraas jira jechuudha. Fakkeenyaaf driver kan jedhu kanarratti yoo filattan jechuudha akkamitti appilaayi gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo jobs details dha. Waa'ee hojii kana bal'inaan jechuudha. Salaarii yookaan kaffaltiin isaanii egaa dhaggeeffattoota kan koo qarshii Dubaay qarshii 2,800 hamma 3,000 jechuudha.
ni kafalu jechuudha. Akkuma asirratti argartan qarshiin isin kafalu kanaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan information guutuu argachuu dandeessanii lokeeshiniin Dubaayidha. Kafaltiin kana fakkaataa ji'a keessatti jechuudha. Experience yookaan immoo muuxannoon isin qabdan diraayivarii waggaa tokko nama hojjete jechuudha. Diraayivarii experience namni qabu nama hangana kafaltiin kana fakkaataa apply akkamitti akka gootan isinitti agarsiisa. Asirratti apply now ka jedhu kana kilik gootanii egaa andamee kana irratti isinitti agarsiisa malee kan biraa rakkoon qabu. Ergasii immoo maqaa keessan name ka jedhu kana irratti maqaa keessan guutuuni guuttanii contact number ka jedhu kana lakkoofsa bilbilaa keessan kan sirriidha bakka itti argamtanii ni guuttanii sababni isaas isiniif dawwala waan ta'eef dhaggeeffattoota kan koo isiniif dawwalanii isin gaafatu jechuudha. Wanti kun isin qopheessitan kun sirrii yoo ta'e education ka jedhu kana irratti sadarkaa barnoota keessanii asirratti ni barreessitanii asirratti immoo more details isa jedhu kana optional rakkoo qabu garuu irratti caalatti hiree hojii gaarii argachuudhaaf jechuudha. Carraa argachuudhaaf sababni isaas waa'ee keessan bal'inaan asirratti barreessuudhaan guutuu ni dandeessanii. Ergasii immoo submit ka jettu kana kilik gootan jechuudha. Ergasii submit gochuudhaan apply gochuu ni dandeessanii. Booda kan biraa irratti isinitti agarsiisa. Egaa baay'eetu argama asirratti argaa jirtanii constructionidhaan jira jechuun hojii ijaarsaatiin jechuudha. Hojii humnaati. Hojiin ijaarsaa kun dhaggeeffattoota kan koo dhiirota ilaallata. Malee school nursiidhaan illee English teacheriidhaan illee ni jira jechuudha. Kana dandeettii yoo qabaatan keessattuu jiraattota biyya sanii gaafata waan ta'eef hagana hundaa miti asirratti kan isin ilaallatu isin. Asirratti akkuma asirratti argartan secretariidhaan akkanumallee ofiisiidhaan yookaan office boy jechuudhaan asirratti illee ni argama. Kanneen keessaa ni filatan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Irra caalatti garuu driveridha dhiironni kan hojjetan hojii ijaarsaa irratti ni hirmaanna waan ta'eef kanneen keessaa filatanii itti fayyadamtanii. Akkuma asirratti argartan baas driver ka jedhu illee jira jechuudha. Egaa baasiidhaan illee warroonni kennuu barbaadan dhaabbata adda addaa keessa hojjechuu ni dandeessanii. Personal driver kan jedhu kan dhuunfaate jechuudha. Nama dhuunfaa tajaajiluu barbaadan driveraan yookaan koolaachisummaadhaan ni dandeessanii. Kaawuntaantiidhaan illee ni jira jechuudha dhaggeeffattoota kan koo dameedhaan argama. Egaa hoteela keessa illee hojjechuu warroonni barbaadan asirratti ni argama. Housekeeping mana eeguu irratti illee warroonni hirmaachuu barbaadan ni argama. Egaa security guard illee asirratti ni argama jechuudha dhaggeeffattoota kan koo baay'eetu jira. Egaa kitchen helper ka jedhu illee jira jechuudha. Kitchenii keessa warroonni hojjechuu dandeessan kushiinaa keessa jechuudha waan biraati miti. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo sales and marketing ka jedhu kanaadha. Egaa bitaa fi egaa marketing keessa hojjechuu warroonni barbaadan asirratti argama dhaggeeffattoota kan koo baay'eetu jira. Egaa kanneen keessaa filachuu ni dandeessanii. Keessattuu dubartoota ni ilaallata kan jedhu female cleaner ka jedhu kanaadha. Egaa dubartoota mana qulqulleessuu jechuudha. Asirratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argartan waa'ee hojii kanaa jechuudha. Dameen isaa female cleaner yookaan dubartoota mana qulqulleessitu jechuudha. Qulqullina jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti full time dha jechuudha kan hojjettan yeroo hundayyuu ni hojjettanii. Akkuma asirratti argartan job description bal'inaan jechuudha waa'ee hojii isin hojjettanii mana qulqulleessuu window qulqulleessuu maal jedha waa baay'eetu jira jechuudha. Isin dubbisaadha kanneen keessa hojii keessa waan ta'eef asirraa dubbisuu ni dandeessanii. Egaa haala kanaan umrii asirratti isiniif kaa'ee jira. Umrii 18 hamma 25 isiniin jedhee jira. Egaa kaffaltii isa wajjin waliigaltee uumuu ni dandeessanii. Egaa apply gochuu ni dandeessan warroonni damee kanaan hojjechuu barbaadan. Inni biraa immoo biyya keenya wajjin deema jedhee kan isiniif qopheesse dhaggeeffattoota kan koo kitchen helper ka jedhudha. Kana jechuun kushiinaa keessa nama hojjechuu barbaadu jechuudha. Kanaafii asirratti kilik gootanii yoo ilaaltan amma jobs full time dha. Yeroon isin hojjettan full time yeroo hunda jechuudha. Kanaafiyyuu experience namni hojii akkanaa hojjetee beeku waggaa lama yoo qabaate qopheessuu dandeessanii. Location hojjettan Dubaayidha. Sadarkaa deegriitiin barbaadama. Asirratti saalaariin yookaan kaffaltiin isaan isiniif kafalan qarshii Dubaay 1500 fi accommodation yookaan immoo bakka jireenya keessanii guutuu isaantu isin danda'a jechuudha. Nyaata qabatee mana qabatee waan hunda jechuudha. Egaa kaffaltiin isaanii saalaariin jechuudha qarshii 1000 hanga 1500 jechuudha. Egaa warroonni kanas apply gochuu barbaadan apply gochuu ni dandeessanii. Warroonni namni agammaatti apply godhe nama 647 akkuma asirratti argartan asirratti kilik gochuudhaan ergasii immoo maqaa keessan kan guutuu ni guuttan jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf kan koo fakkeenyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf Mu'ee guutee jira maqaa kan koo. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa keessan ni guuttanii lakkoofsa bilbilaa keessan pilaas jedhaati eegaladha. Pilaas 251 Itoophiyaa yoo taatan 9 ergasii lakkoofsa bilbilaa keessan ni guuttan jechuudha. Ergasii immoo damee hojii keessanii yookaan sadarkaa barnoota keessanii asirratti ni guuttanii fakkeenyaaf 12ffaa jedhee naa guutu. Ergasii immoo waa'ee keessan asirratti barreessuu ni dandeessanii garuu kun optionaala. Irra caalatti garuu hojii argachuudhaaf asirratti waa'ee keessan ibsu barreessaatii. Ergasii immoo submit now kan jedhu kana kilik gootanii akkuma asirratti argartan hello Mu'ee jedhee maqaa keessan dha'ee fudhannee jirra ejennoo yookaan CV isin nuuf ergitan fudhannee jirra apply waan godheef jechuudha. Fudhannee jirra. Kanaafiyyuu human resource jechuun nama keessummeessu jechuudha. Warri nama keessummeessu isiniif bilbilanii
isi wajjin kontaaktii gochuudhaan wajjin haasofna. Hojii biraas yoo barbaadan immoo hojii biraas filachuudhaan apply gochuu ni dandeessu isiniin jedha walumaa galatti. Egaa haala kanaan jechuudha apply kan gootanii. Egaa hamma tokko isinitti agarsiisuu barbaade appiin kun bal'aadha dhaggeeffattoota kan koo wantoota bal'aa of keessaa qaba waan ta'eef appii kanatti fayyadamaadha. Egaa hojii barbaadachuu ni dandeessanii biyya Dubaay keessatti bal'inaan garuu kan jiraata biyya saniitiif heeyyama kan biyya keenya mana qulqulleessuudhaan nyaataan mana nyaataatiin deemuu nyaata qulqulleessuu uffata qulqulleessuudhaan hoteela keessa hojjechuudhaaf kanaaf biyya keenya irraa warroonni deemtanis ni beektan waan ta'eef hojii asirraa barbaadachuu ni dandeessan mana keessan teessanii jechuudha itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa baratanii fi akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa akka mallattoo notification ol irra gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo kana namoota baay'een fayyadanii tajaajila ittanii yoo yaaddan share like gochuu hin irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatiif walitti deemna. Horaa bulaa.